السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhibee sihrii bilbilaan namarratti dalagamu akkamitti namarratti dalagama jennaan, namni zaalimni tokko nama wayii yoo miidhuu barbaade nama sanarratti bilbila dura sihrii dalagee ka'e. Eega bilbile booda namni sun heloo jedhaa, inni jalaa callisaa sihriin dalagamte. Akkamitti sihriin takka yoo sirratti dalagamte ta bilbilaatun akkamitti beekuu dandeessa? Mallattoon 8 yoo sirratti mul'ate dhibbaan dhibbatti sihriin bilbilaan sirratti dalagamuu beekta. Tokkoffaa yusaddicu ra's, matatu akka malee si dhukkuba. Duraaniin sa'aatii tokko hunda haasa'uu dandeessa bilbilaan. Garuu eega bilbilaan sirratti dalagame booda sakandiyyuu haasa'uu hin dandeettu. Mataan kun sirraa buqqa'uuf ta'a. Lammaffaa ahlaamun mufzi'a, abjuu nama rirrifachiistu fa'aa arga. Qilee fa'arraa kabadu arga, bineensi fa'aa ka isa nyaatu fa'aa arga. Sadaffaa yaraa fi manaamihi ka'anna munaadiyyan yunaadii, akka waan namni wayii isatti lallabu isatti fakkaata abjuu keessatti. Afraffaa yasma'u aswaata, sagalii wayii dhageeffata abjuu keessatti. Walaa yaraa ashkhaasa, garuu yoo dammaqee ka'u nama tokkoyyuu hin argu. Shanaffaa kasratul waswaasi, waswaasa itti gadhiisa. Jahaffaa kasratu shukuukii fil asdiqaa'i wal ahbaabi, jaartii isaatii fi hiriyaa isaa keessatti shakkii ajaa'ibaa itti gadhiisa. Torbaffaa yaraa fi manaamihi ka'annahu sayasqutu min makaanin caaliin, akka waan bakkee guddaa wayirraa jigu itti fakkaata, fooqii wayirraa faa akka kufu itti fakkaata. Saddeetaffaa yaraa haywaanaatin tuxaaridu, bineensa garagaraatu ka isa darbu fa'aa arga abjuu keessatti. Mallattoo tana argitee jennaan sihriin dhibbaan dhibbatti sirratti dalagamtee jirti. Sihriin bilbilaatun jechuu. Furmaanni isaa namni waan akkanaatiin rakkate, dawaan isaa bareedaan ka akkaan mujarraba ta'e. Wanaxnu jarrabnaahu min gayri waaxidin, yeroo baay'ee namaa kennine namni jijjiirama guddaa irratti argate osoo rafin dura wadda'atuudha. Eega wadda'atte booda ayatul kursiyyii qaraata. Mu'awwizatayni qaraata. Mu'awwizatayni jechuun qul a'uudhu birabbil falaq, qul a'uudhu birabbin naas, qul huwallahu ahad ka jettu kana qaraata. Yeroo tokko tokko feetu, yeroo lama lama feetu, yeroo sadi sadi qaraata. Zikrii ammaan tan siif himuu deemu kana sin qaraata. Bismillaahi wadaa'tu jambii, Allaahumma ighfir lii dhanbii wa akhsi shayxaanii wa fukka rihaanii wa ja'alnii fi nadiyyil a'laa. Zikrii kana jetta. Ayata suuraa baqaraataan umarra jirtu sanillee jecha wayita dubbisnu amana ar-rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun ka jettu illee hin qaraata. Shanacha kee kana kana qabdee irratti tufta, qaama kee bakka sii ga'e haxaattee gadi ciifta. Suuraa saaffaatii fi dukaaniin hin dhageeffatta, yoo dandeette hin qaraata. Cufa guyyaa sadiitiin suuraa baqaraa qaraata. Guutuu isaa yookaan haguma dandeettirraa. Yoo feete ammoo hin dhageeffatta. Baatii takka guutuu walitti dhaabdee suuraa fussilatii fathii jinnii hin dhageeffatta yookaan hin qaraata. Guyyatti si'a 3 ganama wayita ribaa kaatu, asrii booda galgala wayita raftu. Fedha rabbiitiin dhibbaan dhibbatti sihriin tun sirraa baqatti, sirraa deemti.